haala kamiin subscribe keenya dhokuu dandeenya akka namni hin laalle akka namni hin argine gochuu dandeenya yookaan akkamitti akka namni argu gochuu dandeenya karaa salphaa ta'een lakkoofsa subscribe keenya dhokuu dandeenya na waliin tura. Ashama qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessan video har'aa kana keessatti akkamitti akka namoota subscribe nu godhan lakkoofsa namoota subscribe nu godhee dhokuu dandeenya. Kan nuti fayyadamnu Google Chrome, Firefox, internet browser ta'uu qaba. Kan nuti fayyadamnu Google Chrome irra seenee isin agarsiisu Google Chrome kanarra seeneeti kan nu fayyadamnu malee YouTube bilbila keenya irra jiru miti. Google Chrome dha kan nuti fayyadamu qabnu yookaan Firefox. Amma Google Chrome irra isinii seenaa Google Chrome irra erga seennee booda YouTube gadi tuqnee YouTube irra deemna. YouTube irra yeroo baay'ee kan nuti settingii YouTube keenya qajeelfachuu dandeenyu. Amma sign in godhannee jira. Sign in erga godhannee booda profiling keenya akkanatti erga nu dhufee booda jalqaba kan nuti godhachuu qabnu gaa hin dagatinaa yeroo maraa isinitti himaa desktop site dha kan nuti gochuu qabnu. Desktop site godhanneeti kan nuti fayyadamuu qabnu. Tuqaa sadanas jiru kanarra tuqnee desktop site gochuun dirqama yeroo mara jechuudha. Yeroo baay'ee waan isinitti himuuf waan kana desktop site godhannee erga bal'ifannee booda erga YouTube'n bareechee bal'atee akka kompiitaraatti nutti mul'atee booda bukkeettiin jallisee isinitti agarsiisuu jira waan kana. So erga akkanatti nu mul'atee booda profile keenya irra tuqnee gara YouTube Studiooti kan nuti deemnu. Profile keenya irra hogguu tuqnu YouTube Studioon as nuuf jira jalqaba irratti channel jedha your channel purchase and membership sadaffaa irratti YouTube Studio nu jedha. Alta takka yeroo nu YouTube Studio kana tuqne gara YouTube Studio bilbila keenya irra jiru nu geessa. YouTube Studio sana balleessinee asii dhufnee jijjiir settingii keenya qajeelfannee kaane sana deebifannee buufannaa. Yommuu nu geesse YouTube Studio internetarra nu geesse is fine YouTube Studio kanuma tuqnee fayyadamna jechuudha. Garuu kan nu irraa qajeelchuu dandeenyu YouTube Studio browser irra jiru kanarraa YouTube Studio kana tuqna. Kanaafuu amma gara YouTube Studio kanarra tuqnee YouTube Studio keessa seennee settingii kana sirreeffanna jechuudha. Lakkoofsa nama subscribe nu godhe subscribing keenya meeqa akka gahe meeqarra akka jiru 100 irra jiraannee 1000 irra jiraannee namni takka nu argu jechuudha. Gaafa barbaanne gaafa nu guddate baafnee mul'ifnee yookaan inni dhiifna. Kanaafuu amma erga akkasitti nu banee booda YouTube Studio keenya akkasitti kan nu banuu qabu deemnee sirreeffachuudhaaf settingii kanarra tuqna. Settingiin kun milik settingii hin jedhu garuu milikita settingiiti. Milikita settingii hundi keessan beeytu achirra tuqna. Harka bitaa kanarra jira bilbila keessan hundarrayyuu. Ka jalqabaa kun general jedha. Ka jalqabaa hogguu settingii kanarra tuqne jechuu tuqne banne jechuudha. Ka jalqabaa kun general jedha. Kan lammaffaa channel jedha. Kan nuti fayyadamnu kamii channelidha. Hedduun illee ni jira sana gaditti. Permission community agreement jedhee jira. Garuu nu ka general jala jiru channel ka jedhu kana fayyadamna. Channel kanarra tuqna. Channel irra hogguu tuqne ka jalqabaa kun basic info nu jedha. Basic info jala wooma lama sadii jira. Takkaffaa irratti country keenyatti guuttannaa biyya jirru. Sanaan booda keywordii waan dhimma irratti hojjennu search keywordidha. Channel guddina channel keenyaafitiif illee faayidaa guddaa kan qabu duraan isinitti himee jira. Garuu kan nuti fayyadamnu advanced settingii jala kan nu lakkoofsa nama subscribe nu godhee dhokuu dandeenya. Nu qofatu arga namni hin argu jechuudha namni meeqa akka subscribe nu godhe. Sanaan booda gada adeemne advanced settingii jala hogguu gada deemne xiqqoo gada deemne subscriber count nu jedhee jira. Display the number of people subscribe to my channel. Lakkoofsa namoota channel kiyya subscribe godhanii agarsiisii jedha. Agarsiisuudhaaf right itti goona boxatti display bukkee jirtu kanatti display cinaa jirtu kanatti jechuudha. Right itti goona. Right yoo itti goone right itti goone save yoo goone namni ni arga lakkoofsa sana jechuudha. Subscribe meeqa akka qabnu namni ni arga. Yoo irraa kaafnee save goone right sana yoo irraa kaafnee save goone namni hin argu jechuudha. Kanaafuu as keessa seentanii yoo feetan ni mul'iftu yoo feetan ni dhoskitu jechuudha. Namni meeqa akka subscribe isin godhe. Haala kanaan lakkoofsa namoota subscribe isin godhanii hagam akka ta'u
asirraa dhoskitu jechuudha haga akkam akka ta'u fedhu isintu beeka subscribe keessan fedhatan ni mul'iftuu feetan dhoskitu garuu kan isin dhoskuu dandeessan yookaan mul'isuu dandeessan bakka kanaa jechuudha yoo sanduuqa sanatti raayitii gootanii save gootan ni mul'ata yoo duwwaa isaa save gootan hin mul'atu al takka yeroo isin dhuftan duwwaadha garuu ni mul'ata subscribe keessan kanaafuu raayitii gootanii save gootanii kaatanii deebitanii raayitii irraa fuutanii save gootu sanaan booda ni dhokata. Kanaafuu haala kanaan refresh gootanii subscribe keessan dhokachuu dandeessu isin qofatu ilaala jechuudha sanaan booda. Haala kanaan subscribe countii keessan dhokachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aallee kana fakkaataa akkasin irraa baratan abdii guddaan qaba waan isinii hin galin waan fahamuu dadhabdan waan hubachuu dadhabdan viidiyoo kiyya irrattis tahee dhimma biraalatti illee waa'ee YouTube irratti waa'ee applicationii adda addaa waan baruu feetan gara koomentiitiin nagaafachuu dandeessu yookaan gara fuula Facebookiitiin Abdul App ittanii Facebook irratti search gochuudhaan aad gootanii achi jalatti illee naan dubbachuu dandeessu gara feetaniin koomentii irratti waan feetan barreessitanii nagaafachuu dandeessu waa'ee YouTube irra waa'ee applicationii adda addaa irra galatoomaa ulfaadhaan isin jedha haga viidiyoo ittaanu walitti deebinutti nagaan tura.